Kunoo manni kun shashamane ganda duwwaa tokkooti. Shashamane duwwaa tokko kare 140 irra axiriin gimbiidha akkuma arguu irra jirtani. Kuni kushiinaadha. Kun buna manni akkana jira maashaallah. Bifa kanaan mana dhumateedha. Bishaan qaba, qoxaarii qaba. Manni mana dhumate jechuudha. Xaariin qabu, xaaxaan qabu. Kun kutaa kireeffatanii. Kun saalooniidha. Madina. Kun akkanattiidha ifaan maabiraatiin badeera. Olibsa hawaayifu. Kun iftanii kun saalooniidha akkuma argitanitti. Kun ammoo kutaa ciisaa keessa kanaan jira. Kun kutaa ciisaati. Kunillee kutaa addaati. Kunillee kutaa addaati. Asiin shaaworii fi manni fincaanii duuba kanaan jira jechuudha. Manni kun akka argitan kana irratti maashaallah mana sirriitti bareedduudha. Kaartaa fi pilaaniidha seera guutuu mana qabuudha. Ganda duwwaa tokko keessatti jechuudha. Kaartaa pilaaniidha. Waan xaaran tokko hin qabu. Kun gimbiinillee balbalallee hin qaba. Manni keessillee mana ajaa'ibaati. Gaadaa sun hin kireeffatanii. Tanallee yoo fedha hiikaa kifilii yookaan mana meeshaa yookaan gaadaa godhee kireeffachuun hin danda'amu. Waliigalatti kutaa tokko, kutaa lama, kutaa sadi, kutaa afur qaba jechuudha. Saaloon wali kutaa afuri. Kun asiin barbaachisaa yoo ta'e sharaa gurraacha kana kaasanii suuqii ol muranii balbala gara siin baasanii adamaallee godhuun hin danda'ama. Kun akka warrasanii lafti asii hafte tun wanni tirfii taatuuf hin jiru. Lafa magaalaa irra karoora baasanii kun lafti asiin hafe kun illee sharaa kana asiin balleessan bolokkeetti ol ijaaranii suuqii muranii kun olaale bunnillee durba fakkaata maashaallah. Rabbi barakaa haa godhu. Gatiillee rabbi nama laaffisu akkas. Miliyoonni tokkoof kumni 200 gatii dhumaatii jedhaniiran.